Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota koo Dr. Obsaan jedhama. Egaa akkuma beekamu har'as viidiyoo isin barsiisa jedheen yaade qabadheen isiniif dhiyaadheen jira. Egaa subscribe gochuun akkasuma like gochuun maatii nuuf tahaa jecha sagantaa keenya kan har'aa irratti saphii haadame moo kan haadame wayyaa kamtu faayidaa nuuf qaba kan jedhu kan ilaallu taha. Egaa irra hedduun keenya saphii qaama saalaa irra jiru yeroo walqunnamtii saalaa goonus ta'ee walqunnamtii saalaan ala sababii adda addaatiin ni haaddanna. Sababni tokko kana keessa sababni inni dura qaama saalaa keenya bareechuu fi akkasuma miidhagaa akka ta'uu fi sababii kanaan irra hedduun keessan saphii qaama keessanii ni haaddattanii. Garuu osoo hin haaddatin immoo eega haaddanne booda godhuun kamtu faayidaa qaba akkamitti irra mi'aawaa kan jedhu yeroo ilaallu gabaabumatti deebiin isaa osoo hin haaddatin wayyaa. Osoo hin haaddatin gara fayyaatiinis ta'ee gara walqunnamtii saalaa mi'aawaa ta'e godhuuf kamtu fayyada kan jettan ta'e gabaabumatti osoo hin haaddatiin irra wayyaa akkasitti faayidaa qaba jechuudha. Faayidaa isaa keessaa inni dura saphiin qaama saalaa keenya irratti biqilu parpaziin isaa yookiin sababbiin isaa yeroo walqunnamtii saalaa goonu baakteeriyaalii fi dhibeewwan garaagaraa akka hin daddarbine kan godhuudha. Kana malees yeroo walqunnamtii saalaa gootan qaamni saalaa keessan akka wal hin rigne akkasuma gogaan qaama saalaa keenya biratti argamu wal riguudhaan ho'a akka hin uumnee fi faayidaa guddaa qaba. Kana malees yeroo walqunnamtii saalaa goonutti wal riguu qaama saalaa keenyaa fi gogaa hambisuuf saphiin akka shillii ta'e kan nu gargaaruu danda'a. Kanaafuu rifeensi qaama saalaa keenya irratti margu kun akka gogaan keenya wal hin rignee fi baakteeriyaalee adda addaa nurraa ittisuu danda'a jechuudha. Egaa filannoon keessanii garuu saphiin yookaan rifeensi qaama saalaa keenya irratti margu faayidaa guddaa qaba. Baakteeriyaalee dhibee gogaa irraa namatti daddarbuu danda'an nurraa hambisuu danda'a. Baakteeriyaaleen qaama saalaa keenya keessa seenuuf tattaaffii godhan sun saphiin nurraa qabee akka alatti hafu taasisuu danda'a. Yeroo qaama keenya dhiqannu yookaan yeroo qaama saalaa keenya dhiqannutti baakteeriyaaleen kunis kan dhiqamu ta'a. Kanaafuu saphiin faayidaan isaa tokkoffaan isa kana. Inni biraa immoo rifeensa kana completely kan kaafnu yookiin guutumaan guututti kan haannu yoo ta'e gogaan keessan waan dallanuuf keessattuu rifeensa jalarraa kan haaddan yoo ta'e waan haaddaniif rifeensi kun bakka dura itti biqile dhiisee gara biraatiin bahuuf yaalii waan godhuuf gogaan keessan madaahuu danda'a. Akkasuma garmalee nu oksisuu danda'a. Kanaafuu completely guutumaan guututti haaduu dhiisuun ni filatama. Yoo kan isinitti guddatu ta'e immoo maqasiidhaan suuta gubbaa irraa mummuruu fi hirdhisuun barbaachisaadha. Kana malee guutumaan guututti jalarraa hiddaan buqqisanii haaduun akka isinitti baay'atu ni godha. Maaliif rifeensi bakka dura biqileen dhiiseetiin gara biraatiin bahuuf yaalii godha. Akkasuma gogaa keessan gara biraatiin kan jiru uree waan bahuuf rifeensi inni lammataa immoo bakka saniin waan marguuf akka rifeensi bakka sanitti heddummaatuu fi isin hoksisuu waan danda'uuf kanaaf haadatuu dhiisuun filatamaadha. Egaa rifeensi qaama saalaa keenya irratti bahu maayikiroo orgaaniizimii garaagaraa akkasuma qoshaashaalee fi baakteeriyaalee garaagaraa tiraap godhee kan nurraa dhoowwuudha.
akkuma nyaarri keenya ija keenyaaf faayidaa qabutti qoshaashaa fi baakteeriyaaleen garaagaraa akka ija keenya keessa salphatti hin seenne nyaarri ijaa faayidaa guddaa qaba. Akkuma san saphiinis baakteeriyaalee fi qoshaasha qaama saalaa keenya keessa salphatti seenuu danda'an kan nurraa dhoowwuu ta'a. Kanaaf egaa ka Rabbis yoo waan uumu faayidaa malee hin uumu. Kana isin hunduu ni beektanii yeroo hedduu miidhagina qofa ilaaluu osoo hin ta'in faayidaas ilaaluun waan tokko sisirreessuu fi irraa baratuun gaariidha. Hordoftuun xiyya takka akkanatti himteetti gara inboksiitiin jechuudha. Abbaa manaa kiyya wajjin yeroo wal qunnamtii saalaa goonee fixnee booda saphii isaa tuttuquu hin jaaladha. Saphii isaa tuttuquu fi ittiin tattaphatu baay'ee na gammachiisa. Garuu inni saphii ofirra tursiisuu hin jaalatu. Dafeetiin haadaa jettee natti himtee turte. Egaa ka yeroo hedduu dhiironni baay'een saphii dafanii haaddatu. Sababiin isaas qaamni saalaa isaanii saphii yeroo guddatutti yookaan yeroo baay'atutti qaamni saalaa isaanii waan xiqqaa ta'e itti fakkaata. Yeroo san immoo dafanii saphii san haaduun qaamni saalaa isaanii deebi'ee waan guddate itti fakkaata. Garuu kuni tapha saayikooti, rakkoo saayikooti. Qaamni saalaa keenya saphii waan baay'ateef hin xiqqaatu. Saphii waan ofirraa haanneef hin guddatu. Kanaaf rakkoolee kana viidiyoo itti aanu irratti kan isiniif fidu ta'a. Garuu ammaaf saphiin haaduun qaama saalaa keessan hin guddisu. Wanni inni jijjiirus hin jiru. Kanaaf saphii keessan qulqullina isaa eeguun dabree yeroo isinitti guddatu maqasii qofaan gabaabsuun faayidaa guddaa qaba. Inni biraa immoo namni hedduun maal dogongora, saphii haaddatuu dhiisuun akka hir'ina qulqullinaatti ilaalama. Namni saphii qabu yookiin hin haaddatiin akka hir'ina qulqullinaa qabuutti hamatama. Namni kun qulqullina hin qabu, fokkataadha, ajaawaadha jedhamee hamatama. Garuu asirratti wanti ani isiniif dhaamu saphii keessan yookaan hin haaddanne ta'e yeroodhaan qulqulleessuun baay'ee barbaachisaadha. Sababiin isaa baakteeriyaalee garaagaraa fi dafqi qaama keenya keessaa bahu akka bakka sanitti qabamanii waan ta'aniif, baakteeriyaalee fi dafqi qaama keenya keessaa bahu bakka sanitti qabamanii waan ta'aniif dafanii dhiqachuu fi yeroo baay'atetti haaddachuun barbaachisaadha. Yoo kana kan hin goone ta'e foolii addaa uumuu danda'a. Maaliif rifeensi mataa keenya iyyuu yoo dafnee kan hin dhiqanne ta'e akkasuma rifeensi bobaa jalaa, rifeensi mataallee yoo dafnee kan hin dhiqne ta'e foolii qaba. Akkasuma saphiis yoo dafnee kan hin dhiqanne ta'e foolii uumuu waan danda'uuf dafanii dhiquu fi baakteeriyaalee saphii irratti hafan san ofirraa dhiquun barbaachisaadha. Egaa ka walqunnamtii mi'aawaa ta'e godhuuf walqunnamtii boodas tuttuquu fi itti tattaphatuun shamarran ni danda'a. Dhiiraafis yookaan immoo shamarraniifis qaama saalaa isaanii keessattuu shamarran qaama saalaa isaanii keessa baakteeriyaaleen adda addaa akka hin seennee fi waan adda addaa irraa eeguu fi ittisuu danda'a. Kanaafuu saphiin miidhaa isarraa faayidaa isaatti guddaadha. Qulqullina isaa qofa eeguudhaan waan kana itti fayyadamuu ni dandeessu. Egaa ka sagantaa keenya kan har'aa asirratti kan xumuru ta'a. Subscribe gochuun maatii nuuf ta'a, like gochuun haamilee naaf ta'a jecha. Warri yaada qabdan koomentii irra naaf kaayaa, koomentii keessan ni ilaala. Akkasuma gaaffii qabdanis koomentii irra gaaffii fi yaada keessan koomentii irra naaf kaayuu dandeessu. Sagantaa itti aanu irratti gaaffii isin naaf qopheessitan irratti deebii qabadde kan isiniif dhufuuf ta'a. Egaa ka fayyaan dhabina fayyaa argadhaa.